Aki gootu. Ni asii dhawaa sitti ma. Nasirra dhaabbadha. Intalli birrii galteen. Birrii galteen lafti asara qabdu. Maaliif? Afachu jalli. Amma gurbaa wayii hususii dhagaye. Gala isii kana dhagaye edaan agaadha. Isatti heerumsiifna. Gurbaa warri itti dhaloomani. Gosti gosa itti dhaloomani. Cakas. Gosti warra sirna gumaa fitu, warra abbaan isaa warra gubaa fitu, warra safuu fitu, warra danuu fitu, warra fuudhee heerumsiisee addaan galchu. Sigalee. Akka kiyya kanatti gubattuu fi amma akki gootu. Shishiin tokko narraa dhume naan jette si bita. Nama shishiin hin bitamu miti, nama shishiin ilmooti allee gurguratu miti yaasini jaabi waada. Amma birrii harkaa qabdiimi. Harkaa qabdi. Ina na dhageeffadha. Birrii harkaa qabdiimi. Qabdi Harkaa qabdi. Miliyoona gadi harkaan qabduumi. Lakkaan hin beeku. Miliyoona maalitti beekame? Nasiin jee saritti. Wayii waa boon. Ina ragataa. Isirraa fuudhuufi. Irraan fuudhuwan. Irraan haa qabattu. Miliyoona waa wayii mistira isitti mala sii mala. Hima. Miliyoona ol harkaa qabdi. Ani beeku waga harkaa qabduun qabanaan jette. Hin qabdiimi sitti himte amma bardeen gadda galgalu taasoo ta'ii maca qasa mana jala taa'ee harkaa qabdi. Miliyoona ol harkaa qabdiimi. Hin qabdi maal godhoo? Asii. Isaa dhungoo kan Asii duroomne. Himaa gadi. Waan hin muuda. Duroomne asii. Amma hintalli warra babariisoo dhiyoo galtee 800 harkatti qabattee galte. Akkasumatti geega'oo jedhanii baankii irratti dabarsan dhaqanii. Kunoo gurbaan sun ari'een galchine intalli sun amma kunoo kophee miila dirattee magaalaa keessa deemaa jirtu. Ani intalli akka akkas taatu hin barbaadu. Amma waan deemtaniif. Ani intalli akka namni ari'ee keetti natti deebisifaa jedhee si lama faddu barbaadu birrii natti haa kennitu birrii. Waan kooraa fidanii farduu beeka jedhani achi narraa deema amma waan isin deemtanii farduu beeke. Ani si tana tawarri keessan ofirraa si ari'ee. Eenyuun ari'an? Si maata. Ana ari'aniini. Bara midhaan nurraa badee kontaala qabattee dhayitee sululumaan ari'anii si deebisan. Si deebisan madaabaraa duudatti baadhee halkan qixxee rooba keessa galanii ijoolletti aqorsuun hin beetami ani si usanuu gadhaabee haadha gurbaadha intalaadha soddaas. Narraa gateetta mun ajjeeftanii. Akkasii koo'ee bachuu intalli birrii natti haa kennitu antoora nabbaa nyaaturra. Lakki. Yaasin awuzu billaa astagfirullah birrii ana waa godhaaf ana mirgoolee bitaaf. Isin irratti wal ergite saniin bitaa. Injirti. Amattu walitti qabnaaf. Walitti qabnaaf lakki mataan jabaatu. Lakki waliin keefannu. Reefoo awaliin qabannu. Ammuma dhaqeen fuudhu intala qabu. Abboo waan ati baatu laala. Teessanii yoo bitti. Waan ati baatu. Intalti teessanii miti. Ati amma aarii akkana si godha waan mara dubbataniiti. Maal hin jenne isinummaan? Lakki akkasiiti amma natti haa kennitu amalika. Kan amanani amma. Abbaa nama kaadee kan ani awwal homa ati baatu si laalu. Homa ati baatu na keefanti. Harree kooralleen kunoo fardillee kunoo jedhani. Intaltillee kunoo borga nama as bu'aati. Waan isiin jettu walumaan dhaqnee fuudhee laala. Situ amasi ati. Abbaan kee. Aniin kun nama kana godha. Handaaraan baatu ala addaan galchaani. Walirratti walii haa gallu. Handaara nan baatu. Ani namansiisa. Isin qala. Diggeessa. Dhaqa. Fuudha. Mucayyoo tana guyyaa isii ka galte tolchaaf. Hin tolchu. Akka beerri illee naan hin galle. Hin tolcha birrii achumatti amma ani Addis Ababaa kana tamalallasaa waliin beeytan namni tokko hattuun fedha. Birri achitti hin fuutan. Akkan hojjettee nan laaltu. Galaani. Bakki mana daranillee hin beeka intala shumbureetu gaafa isiin wanni dhuftee maal ijaaza maa jazaalaa maal jettisi ijoollee yoo. Ani maalitti kana beeka. Biyya bu'an kana irrafti. Irrafti dhufte achuma goree sharafee. Lakki. Yoo ittuma san maal naan jette. Sharafa kana an biyya keessan jiru daftara keessan irratti dabarsaa naan jette fuudhee kunoo shumbureetti kenneef gale intala san sirnaan bakka itti goone dika dubbate ana kunoo birdiribsi irraa uffadhe intala san Abbaadhaa isin. ta'ambaatu na Abbaa isiiti. maaloola kun handaara keessa lafa maru malee sooqiddi. Isintu abbaa jechuudha. Akkasiin tala amansiisitii amma bakka. Akka isin hin jedhe godha hin amansiisanillee qoricha sii qota jaarsan. Bakka akkasii fuudhee godhe fuudhee alhamdulillah birrii fuudhee akkasii fuudhee bakka akka sillee keessa. Waliigallee miree. Sillee sii bitaan tama mana jirtu. Amma bor diggisa. Inni akkasin qaba korbeessa kami keessa jabaan.
Daalacha mataa micciirisanii. Bakka bukeeffadha. Shumburii mataa mataa isii gadi cabsaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Buna gaja. Alhamdulillah buna gaja. Dhugaame isinuu dhugaa. Buna gaja dhawwalaa kan mataa naan zooree birriitan. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo sagantaan daawwataa jirtan sagantaa Nasrii Live Show kan jedhu guyyaa jalqabbii isaa irratti keessummaa babbareedduu keessummaa isin bohaarsaniif jaalattanii itti gammaddan ta'u warrootuma daawwataa jiran irraa ragaa ni baana. Kanaafuu sagantaa babbareedaa kana daawwatuu barbaadan filannoon keessan guyyaa irraa kaasee Nasrii Live Show haa ta'u isiniin jedha. Namoonni immoo dandeettii garaagaraa qabdan warroonni aartii irratti afaan duudhaa waan hundi irratti dandeettii qabdan kottaa lakkoofsa kiyya baay'ee warra isinii agarsiisaniif. Guutumaan guutuu bohaaruu yoo barbaadan yeroo hunda madda gammachuu akkasii ta'anii fi hojii irraa baatanii dadhabdanii bakka itti kofaltan yoo barbaadan filannoon keessan YouTube chaanaalii Abbaa Ruqiyyaatii fi Haadha Ruqiyyaa haa ta'u. Isaan yoomiyyuu isiniif madda gammachuutii fi madda kolfaa isinii ta'uudhaaf qophii isaanii xumuranii YouTube chaanaalii isaanii qopheeffatanii sagantaalee babbareedaa YouTube isaanii irra gadhiisan. Kuni ka osoo ittiin qophaa'in asitti isinitti agarsiisanidha. Ka itti qophaa'anii waraabanii ediit godhanii miidhagsanii isiniif dhiyeessan yoo barbaadan ammoo YouTube chaanaalii isaanii jala deemuudhaan guyyaa irraa hordoftanii jajjabeessuu dandeessan. Mee keessummaan akka isaanii isin jaalattan sagantaa itti aanu irratti akka isiniif dhiyeessu ka barbaadan koomentii jalatti naaf barreessaa. Anammoo fedhii keessan guutuu fi isin gammachiisuudhaaf isin kofalchiisuudhaaf baasuu qophiidha. Jiddumaan akkamitti ilaaltan sagantaa isaanii kana diraamaa gabaabaa isaan isinii qopheessan maal irraa barattan maal irraa hubattan ijoollee biyya Arabaa keessa jiran maatiin akkamitti maallaqa qofa irratti xiyyeeffannoo godhanii ilmoo isaanii ta'uun isii osoma jiru taargetiin isaanii ammoo maallaqa yoo maallaqa hin ergine hin jaalataniin yoo maallaqa hin ergine hin bilbilaniif komii irratti dhiyeessan abbaan garas harkisa obboleessi garas harkisa as keessatti wanti isin irraa hubatan yoo jiraate dadhabbii ijoollee biyyoota Arabaa jiranii fi aarsaa gurguddaa isaan maatii gidduutti kafalanidha jechuudha. Barnoota guddaa irraa argattan jedhee yaada. Keessummaan itti aanu immoo eenyuun isin haa dhiyeessinu jedhee gaafii isin gaafadha jira koomentii jalatti nu barreessaa. Dhugaa hedduu galatoomaa YouTube chaanaaliin keessan maal jedhama maqaan? Eeyyan egaa asumaan kabajamtoota hordoftoota keenya maqaa YouTube chaanaalii lama qabna. Chaanaalli amma irratti hojjetaa jirru Abdii Inda Rahimaa Tube jedha. Linkiin isaa asuma TikTokii kana baay'oo jala jira. Dhaqaatii gasseenaa subscribe nu godhaa nu jajjabeessaa hojii keenya nu daawwadhaa. Chaanaalli jalqabaa chaanaalli guddichi uggura irra jira baatii 3 Oogasti sirii du'aayi nu godha akka nu banamuuf inshaallah. Baalee tu boolee jettanii yoo itti barreessitan ispeelingii gurguddaa ta'e xiqqaa ta'e afaan Oromoo qulqulluu qubee odoon irra isin hin dabalin viidiyoo 193 tu irra jira. Isallee dhaqaa nu daawwadhaa nu jajjabeessaa. Gaafa isin nu jajjabeessitan nuti immoo kana daran babal'ifnee namoota daballee hojii kanallee hojiin hojjetamin hojii bal'aatu jira. Hojii bal'aa sagantaa bal'aa qabannee jirra asirratti illee isinii kaafna. Kanaafuyyuu akka hamilee godhannee jajjabaannee hojjannuuf aadaa keenya osoo hin cabsin, safuu osoo hin cabsin, amantaa osoo hin cabsin, maqaa namaa osoo hin tuqin, nama osoo hin xiqqeessin hanga danda'ame aadaa keenya akkuma jirutti dheedhii akkuma jirutti osoo ittiin dabalin jireenya hawaasummaa abboonni keenya keessa as dabranii nu guddisanii asiin nu gahan ka amma garuu irraanfannee araadomnee qaroomnee aadaa san dagannee irraanfatamee jedhe san as finnee akka itti bashannanaa irraa waa barattan. Namoonni immoo waan nu hojjennu san keessatti uf ilaalan uf argan namoota hedduutu jira. Maaliifi hundi keenya dhalattoota baadiyyaati. Baadiyyatti dhalannee itilirratti dhalannee ana qofatu akka carraa ta'ee hafaazaanatti godhanii guddadhe malee isiin baadiyyatti dhalattee guddatte isii qofa kurraaziin guddate faanosaan guddate malee ani lambaa caqqara godhaa akkanatti suwichii dhaamsaana guddisanii akka carraa ta'e kanaafuyyuu hojiilee akkasii ana qofa ispoonjii firaasharra rafee achitti warri keenan argatee na guddise malee isiin itilirra firaasha madaabaraa citarra rafaa guddatte waan kana dhayinee finnee as baafne yoo isin agarsiifnu akka itti bohaartan itti bashannantan abdii qabna. Itti bashannanuu qofaaf immoo nullee nu jajjabeessuudhaaf dhaqaa chaanaala keenya subscribe nu godhaa. Isiniin jenna. Hayyee galatoomaa ulfaadhaa amma gara gaafiif deebii kennaatitti deebinaa gidduudhaan ammoo sagantaan ammaa kun ka jalqabaati malee kan xumuraati miti. Sagantaa bohaartii
kan isaan isiniif dhiyeessan kan amma isinii dhiyeessan kun jechuudha waa'ee mucayyoo biyya arabaatii galtee intala isaanii jechuudha. Inni kun sagantaa isaan itti qophaa'anii dhufan keessaa tokko malee kan xumuraatiin hanga xumuraatti gidduudhaan gaafii gaggabaabsaa deebiillee gaggabaabsaa akka namaniif achitti wal gaafataa waliif deebisaa sana booda immoo sagantaa bohaartiillee jidduudhaan isiniif dabalaa deemna. Koomantii isin gaafadhe irratti abbaa daraartuu nu dhiyeessaa jettanii abbaa daraartuus ta'ee abbaa tamaamis ta'ee namoota gurguddaa koomeedii Oromoon qabdu akkasuma immoo namoota biroollee beekamoos kan ta'e namoota dandeettii qaban wal keessa makaate sagantaa kana kan isiniif dhiyeessu amma gara gaafii kennaatitti deebina jechuudha. Erga Saudi Arabiyaatti wal bartanii bultii waliin ijaarratanii booda Saudi Arabiyaa karaa taaribaatiin deemee ture waan jedhu kaasee turte abbaan Ruqiyaa jechuudha. Mee Saudi Arabiyaan kuni namni hedduun hin dhagahaa hidhaa mana Saudi Arabiyaa jedhanii karaa miilaa Saudi Arabiyaa jedhanii karaa kanarra waa hedduutu jira. Gabaabsitanii osoo hin dheerisin imalli karaa Saudi Arabiyaa yeroo baharaan deemtan akkam ture? Galatoomi Nasrii keenyaanii dhugaa dubbachuudhaaf mudannoon karaa Saudi Arabiyaa keessa jiru hanga lubbuu kee dabarsitee kennuutitti yookiin hanga lubbuun addunyaa kanarra dabruutitti wanta si geessudha. Ani mudannoolee hedduu kan baay'ee nama gaddisiisan irra caalaa ka du'aaf naaf feeran hedduu qabaa san keessaa tokko qofa isinii hima gaggabaabsee haga danda'ameen. Sunillee maa inni ani Saudi Arabiyaa kana gaafa deemullee akka jabaa ari'amee deeme as yeroo sanan har'a dubbadhaa yoo wanni ta'e chaananii miidiyaa kanarratti yeroo wayyaanee san deeme waraana keessa ture waraana bahee achi akka malee osoo adamfamuu biyyaa bahe. Sun seenan bal'aadha. Erga bahee qabamee deebi'ee gaafa deebi'u waan na mudate isinitti hima. Kaanee Yaman irraa siinqii waan godhannee qopheeffannee deemnee yeroo an deebi'u kana lola hama jira jettidhaan dhahamaa jirti Yaman. Deemnee Sahara Albuqaa jedhama warri beekuun Alfaraa Albuqaa Maxxam Naasir karaa jedhan karaa na jiran kanaan deemne. Karaa san ijoolleen taariba deeman hedduun isaanii ni beekanii. Maxxama karaa Albuqaa jedhan kana yeroo deemnu Saharaan konkolaataa guyyaa lama deemtee sadi deemtee keessaan baatu konkolaataa chaasa waraanaan ala konkolaataan tokko hin jiru namoota 9 taanee deemne. Yeroo deemnu Begaalateen jedhan suuqa Begaala Sudaan yaani achirraa kaanee deemsa yoo xiqqaate guyyaa 3-4 geenne deemne karaa yoo geennu nyaatas finnee bishaanis finnee waan qabnu buskuuta hunda finnee bakka waraanni qubatee ka'ee wayii seenne waa barbaacha achillee wanna takkan arganne achitti aduun nutti dhiyee asraa kaaneen sochoona jedheeni kaanee ani achi keessatti muuxannoon waraana keessa argadhe baay'ee na fayyade. Kaanee yoo hin sochoona jennu ijoolleen Arabiim ta'an akka jiruun kufan bishaan wayii hin jiru mandarri wayii hin jiru wanni nyaannu hin qabnu lafti duubni Saharaa durri Saharaa akka jabaa amma afaan yoo himu dhugaa rabbii baay'ee salphaa fakkaataa kaanee deemne hin dadhabanii kufan achi keessaa xiqqoo jajjabina akka qabu ana ture. Hin dadhabne amma kanaa ol uffata yaafadha jedhanii uffata yaafatanii ramala kana Saharaa keessa ramala jechuun Arabiidhaan ashawaa kan addaan haadha. Garaa keessaniin qullaa irra ciisaa harka ashawaa jala naqaa guutuu agasii jedheeni akkasitti namuu ciisee namoonni sun hundi akkasitti qalafa dhoofnee ciifne salaata fajrii bariisaa namuuf quba qaba. Achi konkolaataa wayii ka wanni fe'u jira taariba fe'u uummata fe'u barbaadu jira. Waan si ajaa'ibu 2,500 riyaala Yamanii sadaqaa nuu kennanii maanejarri ana kanatti kennanii qabee deemuni yoo dhufu mataa namaatiin 2,200 nuun jedhe amma itti siqee afaan Arabiitiin yoo Arabiin danda'a maashaallah alhamdulillah itti haasa'ee aboo dhumne waan nyaanne ka qabnus kana 2,500 bakkuma bishaanii nu geessi jedhe amma isin keessa jedhee fuudhee mahattaa wayititti nu naqe wayita achii gadduunne akka gaafa lola badrii waraana irraa cufa yahudan itti dhidhimtu san argitee namuu mahattaa kanatti dhidhime kazzaanni bishaanii jira barmeelli jira fiige namuu yoo irra fiigu bishaan takkan jiru namichi ganu naqe tar garana fiigan namuu abdii kutee kufee mucaa tokko Bahraddiin jaaniini natti hafe kuuwwan deemee shajar jalatti kufee jira dallaa itti ijaaramee jira kazzaanni ala jijjira dalloofti immoo haxirii mana wayititti ijaaramee jira Bahraddiin jedhee wanni kuni suuqa waraanatu asii buqqise malee keessaa waan dhabnu hin cabsinaa jedhe humna hin jirreen dallaa shiboo cabsinee karra furtuudhaan wanni isaa dhagaan tumnee furtuu gaaniirra jiru kana cabsine yoo seennu
biiran asiirri buskuun bishaan wanni hin jirre tallaajan ciki rabbi afaan nu qabu irraa uma baay'ee mirqaanteen seeqatti nasriya qabamu enna yoo amma oseennu mucaan tokko takka bayiidha karaa baaraa kana fiigeetuma calalu jedhee biira buqqisee dhugee asiira hin dhugee bishaa waytan ofitti qabanii itti naqe kaballa lam du'uu danda'a mucaan kun guyyaa meeqa waan qammasne fuudhanii baasaanarraa martoo fidaa jedhee martoo qabnaa ani martoo kanatti haree baase taariba ergee namni sadi fuudhee bahe ammallee deebisaa jedhaan achi keessa dhaabbe hedduma tana namichi abbaan suuqichaa fageenya meeqarra argee fiigee dhufaa jira namichi nu fe'ee deemellee deebise Tigree nama jaha fide ana achi keessa dhaab ijoolleen Abdurrahmaan bayi wallahi rabbi na qabuuf achi keessa illee dhaabbee bishaan takka ofitti hin qabu barka guyyaa meeqa nyaata biskuuta takka nyaanne ijoolleen kaan fuudhanii martoo hidhanii achuma jala taa'anii na eegan abbaan bigalaa baambaa suuqichaanii dhufe ijoollee Tigree fidee namichi hin dhufe namichi jeeboo fi dhaabee nooyiteenni karrarra naanna'u bishaan ayilaandii sadi fuudhee akkatti bahee Tigrootan as keessaa baa jettanii himtanii argina jettanii himtanii karaa kanatti wal dhabbiin guddaan uumamaa isin amma dhuftan amma dhufne nun beeynu jedhaa nu gaggeessaa jedheen an akka itti keessaa ba'u nab beeka deemnee bishaanatti asfaaltii irraan ga'ee alatti darbee yooma isaa walitti nuraree namichi nyaachifatee majattii fi walitti nuraree melelli kassir baab jedhe Yamanitti Yamanitti huutidha waraana nutti nyaachifatee yooma san waraanatti bilbilee akkatti Itoophiyaa haraamii qabnee maalii qabne yeeni harkatti qabdee yaniin hin qabne rabbi nu baasuuf namni guutuun afaan daalacha kana waan gaalii irratti dhale fakkaata homaa bishaan hin jenne nyaata hin jenne achiin namichi walitti nu raree afaanitti nu qabee meeshaa nurraan deemee araboo musallafaa littu ultaale jechuun bakka yeroo wayii waan murteessite duutee jiraattee yeroo murteessite homaa sitti hin fakkaatu namoota kana hunda afaan isaanii ilaalee ahad law sharaba shay wala law akala shay afamu haqu kizaade afaan isaa akkana jira namni waa nyaate waa dhuge jennaan namni yamanichi gaddeebi أي من اللي كسر ما نعرف ولا شيء شوف اللي حرامي كسر قبل نحن نيجي هنا أصون ندوفي تاري أرجعتي أنا ما ولا تجي روسيا با نمشي أصون ندوفي يوم نجيب سبعين جنني أكاسيت تيجاسي إزغو أبيتين كدامي كانوا جالس أفان دندوني في مال جت أصو بيشان تك أوفيتين كابين أجرانو جالسني كيما وهي أرجعني أجت دينه لفدوف نت ميرا في قهوة وهي ورجال إجتونو تكنه wanti kun amma afaanitti yoo deebisan baay'ee salphaadha garuu wanni saharaa gammoojjii san keessatti nu taane rabbumatu lubbuun namaa guyyaa san hin gayiniif malee kadhumnu turree mudannoo akkanaattu nu mudate jechuu barbaadetti. Hayyee bareeda gaggabaabsaa amma sagantaa keenya jidduudhaan ammoo sagantaa bohaartii irratti xiyyeeffataa adeemna. Mi'aati daraartuu karaa isin ammoo karaa booleetiin biyya Arabaa dhuftanii biyya Saudi Arabiyaa keessallee yeroo dheeraa turtanii achitti ol fuutanii walumaa gala jireenya biyya Saudi Arabiyaa akkamitti yaadattanii muuxannoon wanti isin namaaf qooddan jireenya biyya sanii irraa maalinni? Wallahi jireenya biyya sanii gammachuullee gaddillee jira. Anallee kaa jiru biyya ormaa tana wal qabatee wanni nama mudatu gaddas ta'ee gammachuun hin dhabamu. Ani gaafa biyya keenya deemee biyya Saudi Arabiyaa dhaqu namichi dhufee na fudhate biiroo. Gayyaanii makiinaa jechuun makiinaa manaa tana fidee dhaabatee namichi shaantaa duubaa kana banee qofanii jechuudha. Waanaan jedha Arabii. Ani waan naan jedhu san hin beekne dhaabadhee makkamata makiyyaan. As keessa seenaan jedha namichi kun yoo jedhu shaantaa san keessa seena jechuudha. Dabba makiinaa shaanta makiina keessa seene. Shaantatti calaa jette kana dandeenyee jiraata irra. Allah. Namichi natti akeeketti ni shaantatti akeeka waan godhu wallaalle. Laalaa jedhee achi ganna baase namichi na qabee harkaan nu haramni harkallee nama hin qabdu ajnabii. Waan godhu waan hin qabneef harkaan na qabee ganna baasee shaantaa kiyya fuudhee achi keessa kaa'etti cufee. Rabbi yariin asriimee amma nama gabbiinaa seeni yookiin konkolaataa yaabadhu yariin shaantaa seeni namoota akkanaa qaroomsinee galchine. Wallaahi mudata biyya ormaa keessan sirriin nama mudata wanti akkana.
Eishi. Egaa jiruun biyya ormaatu deema. Waa hedduu qabdi deemnee mana geenne eegas illee achi dhufee gisee shaantaa seenaa jedhee shaantallee ammallee banadhu seenaa jedhe. Makiinaan harka jala naqanii akka tas bananii karra makiinaa. Bakka bananii qabanii bananii sokaan hin qabdu. Irra zoora garana zoora seenii naan jedha daa'in. Natti akeeka akka itti banu wallaale. Akkatti puush gootee bantu tana jechuudha kolatu. Akira rabbi wallaale sanillee anuma jalaa banee waanaan jechaa oseene. Deemnee mana geenne jechuudha mana geenne namitti illee nagaafattee ijoollee natti argisiifte hojii natti agarsiifte. Odoma hojii natti agarsiisaa jirtu kana firaasha kiyyaa fi iddoo ani rafu fiddee firaasha naa fidde.